Kun Maraan Miidiyaati. Dambaliin faarfannaa tokkummaa faarfattoota wangeelaa afaan Oromoo hojiiwwan faarfannaa fi isaan wal qabatan irratti mari'achuuf akka jiru beeksise. Dambaliin faarfannaa tokkummaa faarfattootaa kun erga hundeeffamee waggaa 2 kan guute yeroo ta'u, faarfattoota, muuziqeessitoota, ogeeyyii suur-sagalee akkasumas qaamolee dhimmi kun isaan ilaallatu kaanis kan of keessatti qabatedha. Kaayyoon tokkummaa kanaas faarfattootaa fi hojii faarfannaa keessatti qaamolee qooda fudhatan gidduutti tokkummaa uumuudhaan walirraa barachuuf wal qajeelchuu akka ta'e pirezidaantiin dambalii faarfannaa tokkummaa faarfattoota wangeelaa afaan Oromoo faarfataa Eliyaas Bantii ibsanii jiru. Kaayyoon hundeeffamaa dambalii faarfannaa tokkummaa faarfattoota wangeelaa afaan Oromoo rakkoo faarfannaadhaan wal qabatee faarfannaa fi faarfattoota akkasumas waldoota kiristaanaan wal qabatee jiru furuu irratti hojjeta. Kana wal barsiisuu, wal gorsuu, wal qaqqajeelchuu hamma dandeenyu wal barsiisuudha. Tokkummaa uumuudha gaa walitti dhufnee walii wajjiniin wal beekuun walii wajjin hojjechuun kun barbaachisaadha waan jedhamee yaadameefi. Tokkummaan kun amajjii 14 bara 2016 rakkoowwan darbee gama faarfannaa mul'atu irratti geggeessitoota waldaa kiristaanaa fi qaamolee dhimmichi kallattiin ilaallatu waliin mari'achuuf akka jirus faarfataa Eliyaas ibsaniiru. Rakkoon faarfattoonni faarfannaa isa barbaadamu faarfanneef maalidha kan jedhudha qabxii guddaan. Waldaan kiristaanaa immoo kana keessatti ga'ee maalii qabdi, maal gochuutu irra jira, faarfattoota duwwaatu sirreessa moo waldaan kiristaanaa ga'een ishee maali kan jedhu achi keessatti mari'atamaa. Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa doktrinii garaagaraa geggeessanii keessatti hirmaatu. Tajaajiltoonni yeroo dheeraa hojii wangeelaa irratti hirmaatu. Hojii tokkummaan kun hojjetu keessatti geggeessitoonni waldoolee kiristaanaa warra wangeelaa akkasumas amantoonnis hirmaannaan isaanii olaanaa akka ta'e dubbatanii jiru. Faarfattoonni waldaa kiristaanaa jiraachuu qabu. Faarfattoonni waldaa kiristaanaa hin qabne jiraachuu qabanii. Namni hundumtuu waldaa kiristaanaatti qabamee jiraachuu qaba kan jedhu. Kanaaf waldaan kiristaanaa lafa jiranitti faarfattoota qabuu akka danda'an, akkamitti faarfattoonni immoo waldaa kiristaanaatti qabamuun akka isaan irra jiru, amantoonni immoo faarfannaa namumti ani faarfataadha jedhee gadhiisee otoo hin taane faarfannaa adda baafachuu danda'uutu isaan irra jira. Faarfattoota adda baafachuutu isaan irra jira. Sagantaan addaa qophaa'ee jiru kunis waldaa guutuu wangeelaa Gullallee naannoo Fiilaansii jirutti kan geggeeffamu yeroo ta'u, ganama sa'a 3 irraa eegalee kan jalqabu ta'as jedhameera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaa irraa qindeeffannee kan hangamaatti hordofaa turtan. Odeeffannoowwan kanneen waliin Joonsee Ayyaanaa isin waliin kanan ture yoo ta'u, isinis bakka jirtan hundumaatti waan nu waliin turtaniif kabaja argadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Kun Maraan Miidiyaati.